Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo Oromiyaa International Broadcasting irraa oduu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Kan oduu isinitti himu an Mahmad Abdusalaami. Salaalee aanaa hidhaabuu abbootee ganda Ada'aa Boonayyaatti daa'ima waggaa 16 shanee nyaachifte jechuun ajjeesanii gatuu fi namoota biroos reebicha irraan gahuu ifoomeeti jira. Dabalata oduu kanaatiif leellisaa sabaa waan qindeeffate qaba. Ajjechaa fi reebamuun itti fufeeti jira. Salaalee aanaa hidhaabuu abbootee ganda Ada'aa Boonayyaa iddoo addaa Gabiyyaa jedhamutti sadaasa 26 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa keessaa sa'a 8 cinaa mucaa umriin waggaa 16 shallamaa lammaa jedhamu daa'ima dhimma siyaasaa hin beekne shanee nyaachifte jechuun rasaasa milishoonnii fi waraanni naftanyaa halkan ajjeesanii gatan. Mucaan qacaleen kun shanee jecha jedhayyuu maal akka ta'e hin beeku. Lamaffaa durbii mucaa ajjeesanii kana kan ta'e Darajjee Abbuu kan jedhamus sadaasa 25 bara 2013 guyyaa keessaa sa'a 4tti mana qabuun mucaa umriin 13 shanee nyaachifte jechuun reebicha hamaa irraan gahuun du'aa fi jireenya jidduutti argama. Jiraatuma iddoo sanii kan ta'e Fiqiduu Dassee fi Aaddee Yadashii Addunyaa maatii mana tokko abbaa warraa fi haadha warraa sadaasa 20 bara 2013 mucaan keessan shaneedha bakka jiruu fidaa jechuun mana jireenya isaaniitti qabuun reebicha hamaa irraan gahuudhaan mana hidhaatti darbaniiti jiru. Sababa reebicha hamaa irraan gaheen obbo Fiqaaduu Dassee du'aaf jireenya jidduutti akka jiru namni mana hidhaa san keessaa ba'ee haala isaan keessa jiran ifoomseeti jira. Mana jireenya isaanii jalaa diiganii jiru. Midhaaniif qabeenya meeshaalee manaa dabalatee hundasaa kan bittinneessan kan caccabsaniiru. Warri reebaman kunneen hanga ammaatti yaalaas dhoowwamanii jiru. Reebicha irra gahee afaaniin dubbachuullee hin danda'u. Inni osuma kanaan jiru loon isaa achi buutee dhabamsiisaniiru. Gabaabumatti gochaan gara jabummaa akkanaa kan irratti raawwatameef waan Oromootaan qofaaf malee dubbii hokaa badii tokko akka hin qabne keessa beektoonni ifoomsaniiti jiru. Sadaasa 29 baatii 3 bara 2013 godina Harargee Lixaa aanaa Gammachiis Araddaa Hoomichoo Soogiddoo keessatti qeerroo maqaan isaa Abdii Nasraddiin jedhamu sababa tokkoon malatti tumicha erga irratti raawwatanii booda gara hidhaatti geessanii bal'ina oduu kanaatiif akka ta'anitu isiniif dhiyeessina. Godina Harargee Lixaa aanaa Gammachiis Araddaa Hoomichoo Soogiddoo keessatti guyyaa 29 baatii 3 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaa qeerroon maqaan isaa Abdii Nasraddiin jedhamu gurbaan kun dhalataa Araddaa Soogiddoo guyyaa har'aatti badii takkaan maletti reebicha hamaa irraan gahanii jiran. Reebicha gara jabummaa gurbaa kanarratti guyyaa har'aa erga fudhataniin booda gurbaa of hin beekne fuudhanii gara waajjira poolisii aanaa Gammachiis fuudhanii deeman. Guyyuma har'aa aradduma san keessatti manneen qotee bultoota hawaasa nagayaa manneen nama 5 ibiddaan duraa gubanii jiran. Sababni isaanii meeshaa waraanaatu isin bira jira fidaa jechuudhaan hawaasa nagayaa manneen isaanii ibiddaan barbadeessanii kaanis horii isaanii qalatanii nyaachaa jiraachuu maddeen keenya himan. Poolisiin humna addaa Oromiyaa fi milishaan Araddaa dabalatee qeerroo teenya irratti tarkaanfii humnaa ol adeemsisaa jirtan bulchaa Araddaatii fi warreen isaan jala fiigdan maqaan nu bira jiraachuu kanarraa dubbachuun ummata keenya irratti tarkaanfii akkanaa irraa akka of qusattan jechuun qeerroon aanaa Gammachiis himan. Kanaan wal qabatee bakka hundatti rakkoo wal fakkaatan akkanaa ummata keenya irraa akka dhaabbatu himan. Ibsa Koongireesii Federaalistii Oromoo irraa kenname ilaalchisee haala biyyattiin keessa jirtuu fi filannoo yeroo isaa dabre irratti ibsa baasanii jiru. Bal'ina oduu kanaatiif leellisaa sabaa akka ta'anitu isiniif dhiyeessa. Bara 2013 ilaalchisee ibsa Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO irraa kenname filannoo marsaa jaffaa gaggeeffamuuf mootummaa fi boordii filannoo qophii gochaa akka jiru KFO'n odeeffannoo qaba. Biyya keenya keessatti dirreen dimokiraasii akka ijaaramu dhaabi keenya yeroo bu'uureeffamee irraa jalqabee filannoo gaggeeffamaa ture keessatti waggoota 20 oliif karaa nagaan qabsaa kan ture yoo ta'u filannoo biyyoolessaa marsaa jaffaa bara 2013
2012 keessatti hirmaachuuf qophii barbaachisu godhaa utuu jiruu filannoon sun dabarfamuu isaanii yaadatama. Ammallee filannoo bara kanaa gaggeeffamuuf karoorfame irratti qooda fudhachuun fedhii guddaa kan qabnu ta'uus ni beekama. Haa ta'uu malee haaluma kanaan dura odeessaa turre hooggantoonnii fi miseensonni KFO filannoo keessatti jajjaboo ta'an dorgomtootaa fi qindeessitoota ta'uun kan danda'an sadarkaa federaalaa irraa kaasee hanga gandaatti hidhamanii waan jiraniif akkasumas waajjiraaleen keenya waajjira muummee irraa kan hafe kanneen biroo nurratti cufanii jiraniif filannoo keessatti hirmaachuun hedduu nutti ulfaata. Kanaafuu hatattamaan waliigaltee biyyaalessaa irraa gahamee filannoon dimokiraatawaa amanamaa fi fudhatama ta'uu akka gaggeeffamuuf akkasumas nageenyi waaraan akka ba'uuf yoo barbaadame tokko hayyoota fi miseensota keenya martinuu akka hiikaman, lama waajjiraaleen keenya martinuu akka nuuf banaman, sadaffaa mirgi bilisummaan socho'uu nuuf haa kabajamu, dirreen siyaasaa dorgommiif akka mijjatu ta'ee akka uumamu ni gaafanna. Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO Finfinnee Sadaasaa 30 bara 2013. Godina Harargee Bahaa aanaa Gurawaa keessatti wallisaa fi qabsaawaa hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e artistii Michuu Seenaa yookaan Saalladdii Yusuf waajjira poolisii aanaa Gurawaa keessatti hidhamuun isaa akka YBT's ni gabaasuun keenya ni yaadatama. Michuun mana murtiitti dhiyaachuun dhoowwamee dararamaa jiraachuu dhageenyatti jirra. Balleessa dukkanaatiif lalisaa sabaa ammaas akkatti aanutu isiniif dhiyeessa. Godina Harargee Bahaa aanaa Gurawaa keessatti wallisaa fi qabsaawaa hawwisoo Oromoo kan ta'e artistii Michuu Seenaa yookaan Saalladdii Yusuf waajjira poolisii aanaa Gurawaa keessatti hidhamuun isaanii yaadatama. Kanaafuu mana hidhaa san keessatti dirfamaa fi hiraarfamaa kan jirudha. Kanaafuu iddoo manni hidhaa waajjira poolisii sun iddoo dhala namaa hidhan osoo hin taane iddoo beelladaanuu keessatti hidhuu hin taanedha. Artistii Michuu Seenaa mana murtiittis hanga ammaatti dhiheessuu kan didan jiranidha. Keessattuu qorataa poolisii Siraaj Taajin Yirgaa'u kan jedhamu kan dhiiga ilmaan Oromoo magaalaa Awwadaay dhangalaasaa fi qeerroo Oromoo ajjeesaa turedha. Amma achii kaasanii aanaa Gurawaa fidanii artistii fi qabsaawaa Michuu Seenaa mana murtiitti dhiyeessuu kan dide jirus namicha dhiiga Oromoo dhangalaasaa ture ta'uu keessa beektoonni ragaa bahaniiti jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo keessaaf ala jiran qabsaawaaf artii Oromoo sagalee akka taatan dhaammata qeerroon itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Akkasuma qeerroon Oromoo aanaa Gurawaa fi gaara mul'ata artistii qabsaawaa Michuu Seenaa kana cinaa dhaabbattanii akka dheeyxanii jajjabeessan isin dhaammanna jahmaddi keenya OAB'n garsii odeeffate. Godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaa keessa sababa tokkoon malatti hidhaa fi dararaan kan duraanii caalaa itti fufee jiraachuu maddeen keenya OAB'tti himan. Badii tokko osoo hin qabaatiin sababa oromummaa isaanii qofaaf kan hidhamanis jiru. Dabalata dukkanaatiif Diraartuu Shaamii. Godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaa keessatti sababa tokkoon malatti hidhaa fi dararaan kan duraanii caalaa itti fufee jiraachuu maddeen keenya OAB'tti himan. Namoota oromummaa isaanii qofaan hidhaman keessaa tokko kan ta'e qeerroo Hassan Ibroo kan jedhamu nama gaafa lammaanfaan gara aangoo dhufanii jijjiirama jechaa turan san mana hidhaa Dirree Dhawaa keessaa bahee jijjiirama saniin maatii isaatti deebi'ee jira. Sanboodaas mucaan kun aanaa Hancar kana keessatti itti gaafatamaa qeerroo ta'uudhaan nama sirna wayyaanee burtukeessaa turedha. Sabboonummaa oromummaa isaa qofaan fuudhanii ammas mana hidhaatti deebisuun dhagahame. Amma erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee kaasee ji'a 4 oliif sababa tokkoon malatti iddoo jireenya isaa magaalaa Baddeessaatti fuudhanii mana hidhaa magaalaa Calalaqaa Anar kan jirutti dararamaa jiraachuu himan. Yeroo ammaan tana isa qofa osoo hin taane qeerroowwan adda dureen qeerroo keessatti fudhatama qaban uummata keessatti fudhatama qaban hundaa'uu irra deddeebiidhaan hidhuu fi dararuun akkuma itti fufetti jira. Mana hidhaa kana keessatti qeerroon Hassan kun sababa inni saba isaatiif jiraatu qofaaf akka dararamaa jiru maddeen keenya OAB'tti himan. Wallagga magaalaa Haroo Sabbuu ammallee neetwoorkiin hin jiru. Namni suuraa isaa asii gaditti argitan kun maqaan isaa Sabboontamaa Museen jedhama. Magaalaa Haroo Sabbuutti leenjisaa ispoortii teekwaandoo ture. Yeroo darbee shanee ja'anii rasaasaan miila isaa rukutanii osoo yaala gahaa illee hin argatin mana hidhaatti darbatan. Waggaa tokkoo fi baatilee hedduuf buufata poolisii aanichaatti gidiraa argaa akka jiru himama. Tolegaa daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee isinii dhiyaanne kanuma hanga ammaatti daawwattanii oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.